Jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu isiniif dhiyeessaa oduu waliinan sabboontuu lammiiti dursa matoota oduun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilchiginnaa 169 daaressuu fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'uun injifannoo galmeesse. Abbootii gadaa Karrayyuu bara 2021 jumlaan lashanaman irraa kan hafan abbaa gadaa Hawaas Matoo humnoota Amaaraatiin ajjeefamani. Baashaggar Ona Boosatitti waraanni Impaayera Itoophiyaa dargaggoo Oromoo hawaasa duratti baasuun ajjeesee reeffas maatii dhoowwate. Ilmaan Oromoo hojii barbaacha gara Finfinnee odoo imalanuu qabamanii Burraayyuutti hidhaman dararamaa jiraachuun ibsame. Humnoonni lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaatan marti yakka waraanaa fi namoomaa raawwatu Ameerikaa. Sagal daaressuu fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'uun injifannoo galmeesse. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo bitootessa 21 bara 2023 magaalaa guddittii godina Booranaarraa kiiloomeetira 7 irratti bakka argamu Ardaa Takkaariitti lola jabaa waraana murna bilchiginnaa waliin taasiseen injifannoo galmeesse jira. Woboon humnoota waraana gartuu faashistii qindaawanii haleellaaf itti bobbaafaman raayyaa ittisa Impaayeratti humna addaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa fi milishoota sirnichaa irree isaa ulachiisuun kasaaraa haguuggachiisee akeeka bobbaa isaanii fashalse. Tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhate kanaanis loltoota 67 battalumatti yoo ajjeesu kanneen 102 ta'an ammoo madeessuun kan ibse yoo ta'u, lola kanaan hogganoonni bobbaa waraana PP hedduu akka irree wobootiin dhumatantu barame. Gootichi Abdii Sabaa lola kanaan bilbila saatalaayitii 7, qawwee bireenii 3, kilaashii 37 fi boombii akkasumas rasaasa dishqaa kan bireenii fi kilaashii hedduu humna diinaarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun injifannoo boonsaa galmeesse jira. Abbootii gadaa Karrayyuu bara 2021 jumlaan lashanaman irraa kan hafan abbaa gadaa Hawaas Matoo humnoota Amaaraatiin ajjeefamani. Abbaan gadaa Hawaas Matoo Booraa umriin 50moota keessa akka ta'anii fi akka lakkoobsa Giiziitti sadaasa 12 bara 2015 garee hidhattoota Amaaraatiin rasaasaan rukutamanii dandamachuu dadhabuun guyyaa 2 booda boqotuu jiraataan sababa nageenyaaf maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne Addis Istaandarditti himani. Abbaa gadaa Hawaas iddoo kanaan dura abbootiin gadaa itti ajjeefaman bakka Kaaraa jedhamutti loon osoo tiksaa jiranii hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufaniin ajjeefamani. Hawaasa Karrayyuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti sababa weerara lafa Karrayyuu irratti hidhattoonni naannoo Amaaraa taasisaniin walitti bu'iinsi itti fufee akka jiruu fi jiraattonni jeequmsaa fi hongeerraa kan ka'e rakkataa jiraachuus dubbatan jiraataan kuni. Baashaggar Ona Boosatitti waraanni Impaayera Itoophiyaa dargaggoo Oromoo hawaasa duratti baasuun ajjeesee reeffas maatii dhoowwate. Akka odeessaa argannetti humnoonni sirnichaa Baashaggar Ona Boosat magaalaa Booleetti dargaggoo Dhugoo Nuuraa Bariitoo jedhamu badii tokko malee maatii biraa fuudhanii erga hidhanii dararaa turanii booda gadi baasanii uummata fuulduratti ajjeesani. Ona Boosat ganda siifaa baateetti dhalatee kan guddate dargaggoo Dhugoon barnoota isaa digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti gosa barnootaa baayoloojiidhaan bara 2008 eebbifame. Carraa Yuunivarsiitiin Adaamaa kenneef itti fayyadamuudhaanis digirii lammaffaa isaas achumatti Yuunivarsiitii Adaamaatti barachuun maayikiroobaayoloojiidhaan qabxii gaariin eebbifame. Yuunivarsiitii dhaabahee maatii isaa bira osoo jiraachaa jiru haati isaa duraa boqottee isaa gaddarra jiru ganduma itti dhalate siifaa baatee keessaa humnoota faashistii raayyaa ittisaa biyyaa baanamaniin butamee guyyaa tokko erga mooraa waraanaa isaanii keessa turfame booda Onuma Boosat magaalaa Booleetti uummata fuulduratti baasuun kan ajjeesan yoo ta'u maatiinis akka hin awwaalanne dhoowwuun reeffa fudhatanii akka deeman maddeen gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo hojii barbaacha gara Finfinnee odoo imalanuu qabamanii Burraayyuutti hidhaman dararamaa jiraachuun ibsame. Ilmaan Oromoo hojii barbaacha Oromiyaa godinaalee adda addaarraa gara handhuura biyyattii magaalaa Finfinnee imalaa turan 20 ta'an yakka tokko osoo hin raawwatin humnoota sirna bilchiginnaatiin qabamanii erga hidhamanii waggoota 2 ol lakkoofsisanii jiru. Ilmaan Oromoo kunneen wayita ammaa kana jiddugala qabsaa'onnii fi
Sabboontonni Oromoo hedduun itti ukkaanfaman kan ta'e mana hidhaa Buraayyuutti akka argaman kan ibsan ragaan harka keenya gahe hanga yoonaa firaa fi maatii irraa dhokfamanii humnoota sirnichaatiin hiraarfamaa akka jiran ifa godhani. Namoonni kunneenis Amaanu'eel Nagumaa Baddalee irraa akkasumas Naasir Mattuu irraa, Boonenus Abbabee Mandii irraa, Lalisaa Taammanaa Gimbii irraa, Geeta'uun Gaaddisoo Dambidooloo irraa, Balinaa Tasfaa Qeellam Wallaggaa irraa, Amantee Buusaa fi Ifaa Waqjiraa Wallagga Lixaa irraa, akkasumas Biraanuu Mokkonnanii fi Abarraa Bokonaa Jiddugaleessa Oromiyaa Coobii irraa, Urgeessaa Dajanee fi Fayyisaa Raggaasaa Amboo irraa, Daawit Deessisaa Gindabarat irraa, Damee Gabbisaa fi Raggaasaa Addunyaa Ada'aa Bargaa irraa, Kabbadaa Baa'isaa fi Abarraa Baa'isaa Meettaa Roobii irraa yoo ta'an, shamarran Oromoo yakka tokko malee hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran ammoo Boontuu Birhaanuu Lixa Oromiyaa Gaa'oo Qeebbee irraa, Hawwii Tasfaayee Jiddugaleessa Oromiyaa Dirree Cinnii irraa ta'uu ragaan arganne kun ni addeessa. Humnoonni lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaatan marti yakka waraanaa fi namoomaa raawwatu Ameerikaan mirkaneessite. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa haala qabaa mirgootaa kan biyyoota addunyaa ilaalchisuun gabaasaa tibbana baaseen Itoophiyaa keessatti lola waggoota lamman darban kaaba biyyattiitti gaggeeffameen qaamoleen hirmaatan hundi lammiilee irratti yakka raawwachuu fi badii kanaafis itti gaafatamuu akka qaban hubachiisani. Impaayera Itoophiyaa maraamartoo jeequmsa sabummaa fi siyaasaa keessa galte keessaa baasuudhaan lammiilee hafuura baafachiisuuf yakka barootaaf uummata irratti raawwatamaa baheef beekamtii laachuun yakkamtoonni itti gaafatamuu fi araarri dhugaan amanamummaa qabu gaggeeffamuun tarkaanfiiwwan ijoo ta'uu Antoonii Bilinkan ibsa bitootessa 20 bara 2023 laatan kanaan dubbataniiru. Daawwattoota keenya kanarratti gabaasa dabalataa qindeeffannee oduutti aansin isiniif dhiyeessina. Oduu ammaaf qabnus kanuma raawwateera. Nagaatti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa jidduu darbee Itoophiyaa daawwatanii deebi'an lola kaaba Impaayerattiitti adda bilisummaa uummata Tigraay wayyaanee TPLF fi sirna bilchaginnaa jidduutti waggaa lamaaf gaggeeffamaa tureen gamni lameenuu yakka waraanaa fi namoomaa akkaan ulfaataa ta'e raawwatu Ameerikaan mirkaneeffatteetti jedhani. Antoonii Bilinken kana kan jedhan gabaasa biiroon Dimookiraasii mirgoota namoomaa fi hojjetaa kan Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa kan bara 2022 baase ifa tahuu ilaalchisuudhaan ibsa bitootessa 20 bara 2023 tuuta gaazexeessitootaaf laatan irratti ture. Bilinkan haasawa isaanii gabaasaan mirga namoomaa kan bara 2022 gadi lakkifamuu ilaallatu labsuutti kan fuulleffate eegaluun dura qunnamtii Chaayinaa fi Raashiyaa waliigalattis lola Yuukireen keessatti deemaa jiruun wal qabsiisanii odeessa wayitawaa qaban laatani. Akkasumas tibbana kan daawwatan Niijar keessatti waggoota 6 oliif hidhamee kan ture lammii Ameerikaa torbee darbe gadi lakkifameef qaamoleen adda addaa qooda qabaniif galata galchani. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan maayii irratti kan kaasan waa'ee Itoophiyaa yoo ta'u, yeroo dheeraa fudhatanii yakka Impaayerattii keessatti raawwatame ibsanii jiru. Yakka waraanaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa waraana sirna bilchaginnaa fi loltoota Eertiraatiin akkasumas TPLF'n raawwatameef yakkamtoonni itti gaafatamuun miidhamtoonni haqa argachuun dirqama akka ta'es jala sararanii dubbatanii. Daawwannaa isaaniitiinis jeequmsa siyaasaa barootaaf hundee jabeeffatee uummatoota hiraarsaa jiru afaan qawwee fi ololaan ukkaamsuu mannaa dhugaa jiru ifatti amananii fudhachuudhaan uummata barootaaf hacuuccaan dachaan itti fe'ameef haqni dhugoomuu qaba jedhani. Rakkoolee walxaxoo roga hundaan biyyattii hudhanii qabaniif furmaanni waaraan marii qooda fudhattoota hunda keessumaa miidhamtoota hirmaachisee gaggeeffamuu akka ta'es eerani. Haasawa isaanii dhimma Itoophiyaa ilaallatu kanaan irra hedduun dhimma waraanaa fi dhiittaa mirgoota kaaba biyyattiitti raawwatame akkasumas araara TPLF fi PP jidduu irratti kan fuulleffatan yoo ta'u akkas jedhani. Now, as you know, I recently traveled to Ethiopia, where I had a
very productive discussion with Prime Minister Abiy and his team. I also met with Getachew Reda, the TPLF signatory to the November 2nd Cessation of Hostilities Agreement, who was just selected to be the leader of its interim administration. I commended both sides for reaching that agreement and the significant progress made in its implementation. Akkuma beektan dhiyeenya kana gara Itoophiyaatti imaluun ministeera muummee Abiyyii fi garee isaanii waliin marii baay'ee bu'aa qabeessa ta'e godheera. Akkasumas adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF bakka bu'uudhaan adoolessa 2 waliigaltee diinummaa dhaabuu kan mallatteessee fi reefuu hoogganaa bulchiinsa yeroo ishee ta'uuf kan filatame Geetaachoo Raddaa waliinis wal argeera. Waliigaltee sanarra ga'uu isaanii fi hojiirra oolmaa isaa irratti guddina argameef gammachuu galateeffadheera. Waliigaltee kana hordofee lolli dhaabbatee gargaarsi namoomaa garas yaa'aa jira. Tajaajiloonni deebi'aa jiru. Sarbamiinsi mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa haalaan gadi bu'eera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii jalqabaa gara haqa ce'umsaa fudhachaa jira. Garuu akkuman daawwannaa kootiin gammachuu waliin mari'adhe nagaa waaraa ijaaruuf gocha hammeenyaa qaamolee hundaan raawwatameef beekamtii kennuu akkasumas araara waliin itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. But as I discussed with both sides during my visit, to build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability, together with reconciliation. The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women, and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. Thousands were forcibly displaced from their homes. Entire communities were specifically targeted based on their ethnicity. Many of these actions were not random or a mere byproduct of war. They were calculated and deliberate. Waldhibdeen kaaba Itoophiyaa keessatti uumame gaaga'ama guddaa ture. Dhiironni, dubartoonnii fi daa'imman ajjeefamaniiru. Dubartoonnii fi shamarran jeequmsa saalaa bifa suukaneessaa ta'een affeeramaniiru. Kumaatamaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Hawaasni guutuun sabummaa isaa irratti hundaa'uun addatti itti xiyyeeffatamee ture. Gochoonni kun baay'een isaanii kan akka tasaa yookaan bu'aa waraanaa qofa miti. Gochoota itti yaadamee fi tahee jedhamee hojjetamaa turani. After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces, Eritrean Defense Forces, Tigray People's Liberation Front Forces, and Amara forces committed war crimes during the conflict in northern Ethiopia. Members of the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and Amara forces also committed crimes against humanity, including murder, rape, and other forms of sexual violence and persecution. Members of the Amara forces committed the crime against humanity of deportation or forcible transfer and committed ethnic cleansing through their treatment of Tigrayans in western Tigray. Biiroon Dimookiraasii mirgoota namoomaa fi hojjetaa kan ministeera haajaa alaa Ameerikaa seeraa fi dhugaa jiru of eeggannoodhaan erga gamaggamee booda miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, waraana Eertiraa, humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoonni Amaaraa yeroo waldhabdee kaaba Itoophiyaatti yakka waraanaa kan raawwatan ta'us mirkaneessanii. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa fi humnoonni Amaaraas ajjeechaa, gudeeddii fi jeequmsa saalaa bifa biroo fi ari'atama dabalatee yakka dhala namaa irratti raawwataniiru. Miseensonni humnoota Amaaraa lixa Tigraayitti gochaa raawwataniin uummata Tigraay qe'ee irraa ari'uu yookaan humnaan naannoo birootti dabarsuudhaan yakka dhala namaa irratti raawwataniiru jedhani. We welcome the commitment that the parties to the Cessation of Hostilities Agreement have made to acknowledge the atrocities committed and their devastating consequences. The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing a detailed green paper of transitional justice options based upon best practices and building upon the experiences of other states emerging from periods of mass violence. Qaamoleen waliigaltee diinummaa dhaabuu taasisan lola deemaa ture irratti gocha hammeenyaa raawwatamee fi bu'aa haala hamaa kanaan wal qabatee mudateef lachuu beekamtii kennuuf waadaa seenuu isaanii akka simatan kan dubbatan qondaalli Ameerikaa olaanaan kun tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa haqa ce'umsaa mirkaneessuuf fudhate jedhan akka deeggaran himani. Mootummaan haqa ce'umsaa kana qaamolee adda addaa irraa muuxannoo fudhateen fi hirmaannaa ogeeyyii muuxannoo itti qabaniitiin gaggeessaa akka jiru quba qabaachuu kan eeran Antoonii Bilinkan mariin haqa ce'umsaa biyyattii keessatti adeemsifamu kunis akkuman muummicha ministeeraa waliin mari'adhe qooda fudhattoota hunda kan hammatee fi miidhamtootaaf sagalee kan kennu ta'uu qaba jedhani. The government is also holding public consultations about transitional justice, which,
as I discussed with the Prime Minister, should be inclusive of all stakeholders and provide victims a voice. Aangoo isaa dheereffachuuf lola sirni biltsiginnaa baneen yakka raawwatamee fi dhumaatii gaheef yakkamtoonni hundi itti gaafatamummaaf dhiyaachuun dhimma murteessaa fi kan tasa bira dabramuu akka hin taane gadi qabanii dubbatanii. Finally and crucially, we urge the government of Ethiopia and the government of Eritrea, as well as the TPLF, to hold those responsible for these atrocities accountable. These steps, acknowledgement, accountability, reconciliation, are key to breaking the cycle of ethnic and political violence that has gripped Ethiopia and prevented it from reaching its unlimited potential for so long. The United States will partner with Ethiopia as it implements a credible transitional justice process for the benefit of all victims and affected communities. We'll stand with Ethiopia as it honestly faces the abuses in its past, provides accountability for the harms committed against its citizens, and moves towards a future of lasting peace. With that, happy to take a couple of questions before turning it over to my colleagues. Dhumarrattis wanti murteessaa ta'e mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa akkasumas addi bilisummaa uummata Tigraay namoota gocha hammeenyaa kanaaf itti gaafataman akka gaafatamaaf dhiyeessan gaafanna. Beekamtii kennuu, itti gaafatamummaa fi araara tarkaanfiiwwan sadan kunneen maraamartoo jeequmsa sabummaa fi siyaasaa Itoophiyaa qabee yeroo dheeraaf iddoo jabaa silaa irra gahuu dandeessurraa dhoorke cabsuuf furtuudha. Ameerikaan akkuma Itoophiyaan adeemsa haqa ce'umsaa amanamaa ta'e dhugoomsuun kanneen dhibee kanaan miidhaman maraaf hojii irra oolchituun tumsa waliin taasifti. Akkuma Itoophiyaan miidhaawwan yeroo darbe keessatti raawwataman qulqullummaadhaan simattee miidhaa lammiilee ishee irra raawwatameef itti gaafatamummaa kennitee fi gara egeree nagaa waaraatti ceetuun waliin dhaabbanna jechuudhaan haqni uummatoota impaayerattii keessaa bara baraan ukkaanfamee yakkamtoonni gaafatamaaf odoo hin dhiyaatin bira dabramuun rakkoo jiru hundeen furuuf danqaa olaanaa akka ta'e eeranii jiru. Ibsa isaanii boodas gaafilee gaazexeessitoota irraa ka'aniif deebisaa kan laatan yoo ta'u, keessumaa gargaarsis ta'ee hariiroon Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu qulqullummaa fi dhugaadhaan rakkoolee jiran furuuf tarkaanfiin mootummaan fudhatu irratti akka hundaa'u addeessani. Ibsa bitootessa 2023 tuuta gaazexeessitootaaf laatan kanaan. Antoonii Bilinkan daawwannaa tibba darbee Itoophiyaatti taasisaniin haala kaaba biyyattii keessumaa dhimma Tigraayin ala haalli Oromiyaa keessaa hedduu akka yaaddessaa ta'ee fi marii araaraatiin xumura argatu akka qabu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasaan haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan bara 2022 Ameerikaan baastee fuula 56 qabu ajjeechaa jumlaa, qa'ee fi qabeenyaa barbadeessuu, maqaa oboo sakatta'uu jedhuunii fi oboo deeggartu jedhuun lammiilee siivilii ajjeesuu, qa'ee fi iddoowwan adda addaatti itti marsanii abiddaan gubuu dabalatee yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii humnoota mootummaatiin Oromiyaa fi naannolee impaayerattii adda addaatti raawwataman bal'inaan ragaan deeggaree kaa'ee jira. Cuunfaa gabaasaa haala qabaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan bara 2022 Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa bitootessa 20 bara 2023 ifa godhe kana sagantaa keenya itti aanutti qindeessinee isiniif dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurre nagaatti.